Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftanii kun baayoloojii kutaa 11ffaa yuunit 4 genetics kan jedhu part 1 irraa kaasnee waliin ilaalla jechuudha. Yuunitii kana keessatti wantoonni nuti gara fuulduraatti waliin ilaallu yookaan unit learning outcomes warra kanadha. The first is you will able to describe the terms in genetics. Genetics keessatti termoota jiran tokko tokko describe gochuu dandeessu. And also we will go through cell division. Cell division cell cycle irraa kaasnee the two types of cell division, mitosis and meiosis kan jedhu tokko tokko ilaalla. And also you will able to explain the functions of DNA and RNA. DNA fi RNA genetic material dha. Isaan kun maal akka ta'an, structure isaanii, component isaanii fi function isaanii maal akka ta'e ilaalla. You will also able to differentiate Mendelian and non-Mendelian inheritance. Mendelian inheritance fi non-Mendelian inheritance maal akka ta'an ilaalla. And also you will be able to complete Punnett square for monohybrid and dihybrid crosses. Monohybrid fi dihybrid crossing maal akka ta'anii fi Punnett square isaanii akkamittiin akka complete gochuu dandeenyu baranna. And the next is you will also able to calculate the probabilities of offspring. Offspring yookaan ilmooleen parentiin tokko argatan probability isaanii baasuu dandeessu. And also you will be able to design a test cross to identify homogeneity and heterogeneity of unknown genotypes. Genotypes unknown ta'e yookaan hin beekamne tokkoof test cross fayyadamuudhaan maal akka ta'e beekuu ni dandeessu. And finally you will also be able to describe genetic disorders, genetic testing, counseling and gene therapy. Mata dureewwan gurguddoo kana fi kanneen biroos yuunitii kana keessatti in ilaalla. Yuunitii baay'ee baratamuu qabudha jedhee yaada. So after the end of this lesson irra waliin ilaallu part 1 kana keessatti immoo wanti nuti ilaallu we will see the DNA and RNA as a genetic material. DNA and RNA genetic material akka ta'anitti ibsuu ni dandeessu. And also you will able to identify these terms: genetics, genes, chromosomes and DNA. Termoota kana genetics maal akka ta'e, gene, chromosome fi DNA maal akka ta'an adda baasuu ni dandeessu, define gochuu dandeessu. And also you should be able to draw and label the structures of DNA. DNA structure kaasuu fi label gochuu kamtu maal akka ta'e adda baafattu. And also you will be able to understand the components of DNA. Component DNA yookaan DNA maal of keessatti qabatee jira kan jedhu keessumaatii as jalatti waa'ee nucleotide, structure of nucleotides kan jedhu ilaalla. And also we will talk on these three terms: genes, DNA and chromosomes. Yeroo tokko tokko gene, DNA fi chromosome termoonni kun interchangeably fayyadamu namoonni, garuu hundi isaanii hiika mataa isaanii qabu. Isaan kana maal akka ta'anii, kamtu kam keessatti akka argamu tokko tokko ni ilaalla. We will also talk on homologous chromosomes. Homologous chromosome maal akka ta'e, the human karyotype, and finally the function of DNA. Why function DNA immoo ni ilaalla jechuudha. So isaan kun objectives lesson keenya har'aati jechuudha.
nagaa akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Hayiluuti qubee akkaadaamii irraa. Egaa akkuma beekamu qubee akkaadaamii karaa toora YouTube chaanaalii fi Telegram chaanaalii qubee akkaadaamii waggoota lamaan darbaniif viidiyoo tiitoriyaalii nootii garaagaraa fi gaaffilee qormaataa qopheessuun barattoota Oromoo guutuu Oromiyaa irra jiraniif tola barnoota kennaa kan turee fi kennaa kan jirudha. Egaa ammas haala fooyya'aa ta'ee fi qulqullina olaanaa qabuun gosa barnootaa hundumaa isiniif qopheessaa kan jiruu fi viidiyoowwan barnootaa harka 100 keessaa harka 90 ol xumuree kan jiru yoo ta'u barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan qarshii 1000 qofaa kaffaluudhaati miseensa qubee akkaadaamii piriimiyeemii ta'uu ni dandeessu. Si'a tokko kaffaltii kana yoo kaffaltanii waggaa lamaadhaatiif kaffaltii kan biraa malee itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa viidiyoowwan kanas immoo karaa toora telegiraamii qubee akkaadaamii piriimiyeemii kan isiniif gadhiifamu ta'uusaa isinan beeksisa. Gosa barnootaa isin qubee akkaadaamii piriimiyeemii irratti argattanii herreega kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, fiiziksii kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, English exam based aptitude, biology kutaa 11-12, chemistry kutaa 11 fi kutaa 12 ta'a. Egaa barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan kamiyyuu qarshii 1000 kaffaluutu isinirraatii eegama. Qarshii kanas immoo kan isin kaffaltanii lakkoofsa herreega baankii fuula iskiriinii irratti argaa jirtan yookaan immoo 1,222 duwwaa 8 kan jedhu irratti erga galii gootanii booda iskiriinshatii isaa yookaan immoo riisitii mada baankiitii fudhattan suura kaasuudhaatiin karaa @Fayyisaa 8 kan jedhu kanarratti telegiraam irratti nu ergitu jechuudha yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 925 irratti telegiraam irratti nu erguu ni dandeessu jechuudha. Nuti immoo sana booda isa laallee liinkittiin telegiraamii qubee akkaadaamii piriimiyeemii jedhu ittiin jooyin gootan isiniif erginaa jechuudha. Sana booda liinkii sana fayyadamtanii gruupii sana jooyin gootu gruupii sana keessatti viidiyoowwan barnoota an amma isinii eere sana argachuu dandeessu jechuudha. Egaa kaffaltii kana yeroo raawwattanitti maqaa cheeggochuu kan irraanfanne Fayyisaa Hayiluu Ishoo kan jedhu jechuudha. Kan lakkoofsi herreega baankii kana ittiin baname jechuudha. Egaa odeeffannoo dabalataa argachuudhaatiif duwwaa 925 irratti bilbiluudhaatiin nu gaafachuu ni dandeessu. Galatooma bara barnootaa gaarii isiniif haa ta'u. Now let's get into the lesson. When I start from the term genetics, what is genetics? Genetics is the study of the genetic materials of organisms. It is the study of the genetic material of organisms and how traits or characters are passed from one generation to the next generation. So genetics is the study of the genetic material, or it is the study of heredity. Genetics is the study of heredity. Genetics in science waa'ee heredity qo'atudha. It is the study of heredity. What is heredity? Heredity is the transmission of traits from parents to offspring. Traitiin yookaan kaaraakteriin yookaan immoo amaloon yookiin immoo afaan Oromootiin dhaala sanyii jedhamee kan waamamu maatii irraati gara daa'imaatti yookaan immoo jenereeshinii tokkorraati gara jenereeshinii itti aanutti darbuun isaa piroosesiin sun adeemsi sun heredity jedhama jechuudha. So heredity is one of a biological process in which the traits or characters are passed from parents to offspring. And the science of heredity is genetics. Kanaaf geneticsiin waa'ee heredity kan qo'atudha jechuudha. It is study about heredity and variation. Akkamittiin amaloonni maatii irraati gara dhala isaaniitti darba kan jedhuu fi waa'ee genetic materiaalii saayinsiin qo'atu yookaan dameen baayoloojii kana qo'atu genetics jedhamee beekama jechuudha. So genetics is shortly, it is the science of heredity and variation, and you can also say the study of the genetic materials of organism, and also to study how traits are passed from parents to offspring through genes. So what is genetic material? Genetics waa'ee genetic materialii qo'ata. Akkamittiin genetic materialiin sun immoo parent irraa offspringitti darba kan jedhu qo'ata. Maal jechuudha genetic material jechuun? Material wanta jedhu hundi keenya ni beekna. Genetic material. The genetic material indicates the material that carry genetic information. Materialiin yookiin wanti
genetic information yookaan message sana kan baatee adeemu genetic material jedhama jechuudha. So the genetic material is the material that carry genetic information and passes it from one generation to the next generation. So what are the genetic material? Definition isaa kana yoo ta'e genetic material immoo eenyu? The DNA and RNA are the genetic material. DNA fi RNA genetic material jechuudha. Yookaan immoo materialii genetic information sana baatee adeemu jechuudha. So the DNA is a genetic material for almost all organisms. So in most organisms, just we can say all organisms, almost all organismoota hedduu keessatti DNA genetic material yookaan organismoonni hedduun genetic material isaanii DNA yeroo ta'u, RNA is also served as a genetic material in some viruses. Virusoota tokko keessatti fakkeenyaaf HIV fi COVID-19 keessatti RNA'n akka genetic materialiitti gargaara jechuudha. So vaayirasoonni yookiin DNA yookiin RNA qofa qabu malee DNA fi RNA qofa hin qaban. Organismoonni kanneen biraa qabu garuu DNAs ni qabu, RNAs ni qabu. Garuu organismoota kanneen biroo keessatti DNA'n akka genetic materialiitti, RNA'n garuu DNA kana kan gargaaruu fi protein synthesis keessatti kan fayyadudha malee genetic materialii isa materialii isa nucleus keessatti argamu sanaa fi qooda sanan taphatu jechuudha. Garuu vaayirasoota keessatti immoo RNA'n akkuma DNA kana akka genetic materialiitti hin gargaara. Those type of viruses are called retroviruses. Vaayirasoonni kanneen genetic materialiin isaanii RNA kan ta'e retroviruses jedhamu. HIV fi COVID-19 dha. Kana jechuun vaayirasoonni kanneen biroo immoo DNA akka genetic materialiitti qabu jechuudha. So waa'ee DNA yeroo yaaddan karaan salphaan nuti DNA kanatti yookaan genetic materialii kana qabachuu dandeenyu jedhaan yaadu kaasettii beektu yoo ta'e kaasettii kan durii kan teeppii keessa galee irraati muuziqaa dhageenyu yoo fudhattanii ilaaltan kaasettii sana keessa maaltu jira? Kirriitu itti maramee jira jechuudha. Kirriin sun gara sagaleetti jijjiirama yeroo teeppiin sun naanna'u jechuudha. So wanta sana imagine gootanii sammuu keessan keessatti yaaddanii bakka akka DNA akka sanaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. DNA'n akkuma kirriin kaasettii sanaa sagalee sana irratti waraabee baatee gara sagalee sanaatti geeddarama miti. Sagaleen sun utuu kaasettiin teeppii keessan galu ta'eeti muuziqaa sana dhaga'uu hin dandeenyu jechuudha. So kaasettiin sun yookaan kirriin kaasettii sana keessa jiru sanatu sagalee baatee deema natti fakkaata. Normaalii wanta sana gadi fageenyaan hin beeku yoo ta'eyyuu akkuma kana DNA'n akka kirrii kaasettii sanaatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Achirra maaltu jira? Informationiitu jira DNA molekiilii sanaa. Informationii sun adeemsa protein synthesisiidhaan waan biraa ta'ee gara alaatti ba'a jechuudha. Akkuma nuti kaasettii dhaggeeffannee sagalee muuziqaa dhageenyu akkuma sana DNA'n hin dubbifama jechuudha. Informationiin DNA irra jiru sun protein synthesisiitiin dubbifama jechuudha. Gara protiniitti geeddarama jechuudha. Prootiniin sun immoo hemoglobinii ta'uu danda'a, enzaayimii ta'uu danda'a prootiniin sun jechuudha. So genetic materialii yookaan DNA'n akka waan kaasettii sanatti fudhattanii yaaddanii qabachuu ni dandeessu jechuudha. So the genetic materials are the DNA in most organisms and RNA in some viruses. So the genetic material is, as its name tells us, it is the material that carry genetic information. Genetic information baatee kan deemuu fi gara generation itti aanutti immoo transmit kan godhu jechuudha genetic materialii jechuudha. So geneticsii fi genetic materialiin kana yoo ta'e genetic materialii keessaa immoo
waa'ee DNAs, RNAs, structure isaanii, function isaanii tokko tokkoon yaa ilaallu jechuudha. So the structure of DNA. The structure of DNA. Isa utuu gara structure DNA ittiin ce'in dura gara asitti wanta tokko isinii dabalee kan hin darbu. DNA fi RNA kun lamaan abbreviationidha. Akkuma isin beektan gaa DNA maaliin bakka bu'aa? Deoxyribose nucleic acid. Nucleic acid yeroo ta'u, RNA immoo ribonucleic acid. Nucleic acid bakka bu'aa. Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So lamaan isaanii nucleic acididha. Both of them are the type of nucleic acids. Nucleic acids are one of the biochemical molecules found in all living things. Biological molecule warra ta'an keessaati. Akkuma proteinii fa'aa jechuudha. Nucleic acidiin organismii hunda keessatti kan argamanidha jechuudha. Nucleic acidiin kuni partii DNA fi RNA ijaaruuf kan gargaaranidha. So they are found in the nucleus and also they have a property of acid. Amala asidummaa ni qabu, nucleusii keessatti argamu. Asuma maqaa isaanii irraa akka hubannu deoxyribose fi ribonucleic acid lamaan isaanii nucleic acid ta'ee garaagarummaan as maqaa kanarraa garaagarummaan gidduu isaanii jiru. DNA gosa sugarii deoxyribose jedhamu qaba. RNA immoo ribo sugarii of keessaa qaba. Lamaan isaanii ribose sugariidha. 5 carbon sugariidha. Pentose sugarii jalatti ramadamu. Garuu DNA deoxy kan jettu kun carbon number 2 irratti oksijiinii dhabuu ishee agarsiisa jechuudha. Kanaafuu carbon number 2 irratti yookaan sugarii sana keessaati carbonii lakkoofsa 2 irratti oksijiinii qabu DNA jechuudha. So the structure of the DNA. DNA is deoxyribonucleic acid. What DNA looks like? Maal fakkaata DNA picturing kanarraati yeroo ilaaltan? Picturing kun DNA dha. So DNA has a ladder-like structure. It has a ladder-like appearance. DNA appearance ladderii qaba yookaan immoo wanta masalaalii fakkaatu qaba. Kana fakkaata. But it is not linear ladder. Akka ladderii kana yookaan akka masalaalii kana linearii miti malee it has a ladder-like appearance. And the DNA structure is a double helix twisted into a spiral shape. So the DNA has a double helix structure. It has a ladder-like, but it is not linear. And these two strands of DNA, the two strands of DNA they are twisted together into a spiral shape. DNA structure yookaan appearance masalaalii fakkaatu qabaatee haa ta'u malee akka masalaalii kanaa linearii osoo hin taane straandonni upright asiin jiran gamaa gamanaan dhaabbatanii jiran kun linear ta'anii gadi bu'u osoo hin taane lamaan isaaniiyyuu twist ta'uudhaan yookaan immoo akka kanatti wal jala galuudhaan structure double helix jennu kana kennu jechuudha. Kanaafuu kuni structure DNA jechuudha. It's a double helix structure. Double helix structure. Kana jechuun helix jechuun wanta jajallatee wal keessa galu gaafa ta'u helixiin kun immoo doubleidha lamadha jechuudha. Strandiin kunis akkuma kana uumuudhaan double helix appearance kennu and they are twisted into a spiral shape. Lamaan isaanii twist ta'uudhaan yookaan walitti dadacha'uudhaan yookaan wal keessa galuudhaan structure nuti beeknu kana double helix jennee kan nuti waamnu kana nu kennu jechuudha. So structure DNA akkamitti ibsina? The DNA has a double helix structure and the two strands of DNA are not linear. They are twisted together to form a spiral shape.
known as double helix. Lamaan isaanii twist ta'uudhaan baay'ee familiar kan ta'e double helix jedhamee kan waamamu kana kennu. Garuu basically leather like structure ni qabu yookaan immoo appearance isaanii waan masalaalii fakkaatudha jechuudha. Kunoo akkaataa picture kanarra jiruun ilaaluu ni dandeessu jechuudha. So masalaalii yookaan immoo wanti yeroo baay'ee namoonni ittiin muka qorqoorroo fa'aa waan argi yaaban sana jechuudha. Mukti sun gamaa gamanaan muka tokko tokkotu dhaabata, muka fufurdaa ta'e gidduu mukkeen kanaa immoo mukti kan biraa dalga dhuftee wal qabsiisti jechuudha. So akkuma kana DNA'nis gamaa gamanaan kan dhaabbatan mukti jijjiru normaalii muka osoo hin taane straandii jennee waamna. Straandiin jijjiru gidduu straandota sana lamaan immoo kan wal qabsiisan straandonni sun lamaan kan ittiin wal qabatan immoo structurein kan biraa jira jechuudha. Kanaaf waan sadiidha jechuudha. The two strands and the strands are linked together here. Straandonni kun lamaan jiru, wanti isaan kana lamaan link godhu immoo jira jechuudha. So the two strands of the DNA are the backbone of the DNA molecule. Amma inni mukti asiif asiin dhaabbatu kun backboneidha jechuudha. Masalaaliin kun otuu mukti gamaa gamanaa kun hin jiru ta'e inni gidduu jiraachuu hin danda'u. So just like this, the two strands of DNA are the backbone of the DNA molecule, and this backbone of DNA molecule are made up of two things. These are the sugar and the phosphate groups. The backbone of DNA. Backbone jechuun straandota gamaa gamanaan yookaan bitaaf mirgaatiin dhadhaabbatanii jiran jechuudha. These two strands are made up of two molecules, the phosphate group and the sugar. Phosphate group ishii kanaa fi sugarii kanarraatii ijaarame jechuudha backbone. And the nitrogenous bases links these two strands. The two strands, the left and the right strands are bind together or they join together through their base pairs. Strandonni kun lamaan isaanii kan isaan ittiin connect ta'an gidduu isaanii maaltu jira? Beeziitu jira jechuudha. So waan sadiirraa ijaarame jechuudha DNA. Waan sadii phosphate group yookaan waa sadii of keessaa qaba. The phosphate group, the sugar, and the nitrogenous bases. The phosphate group and the sugar makes up the backbone of the DNA, so that sometimes it is referred as sugar phosphate backbone. Kanaaf yeroo tokko tokko strandiin gamaa gamanaan dhaabbatee jiru kun maqaa kana qaba. Sugar phosphate backbone jedhamee waamama. Maaliif maal of keessatti qaba? Phosphate groupii fi sugarii of keessatti qabatee jira jechuudha. Straandonni kun lamaan immoo connect kan isaan ta'an maaliin connect ta'u? Nitrogenous base ta'aniittiinidha jechuudha. So the nitrogenous bases form the leader strands, or the nitrogenous bases forms hydrogen bonds between the two strands or the backbone of the DNA molecule. So nitrogenous base warri nuti jennu kun adenine, thymine, cytosine fi guanine warri jedhaman kun arfan isaanii maalumu straandota kana lamaan connect godhu jechuudha. Maaliin immoo connect godhu? Lamaan isaanii hydrogen bondii uumuutiinidha jechuudha. So the bond between these two bases are known as hydrogen bonds. Hydrogen bonds. So this is the basic structure of the DNA. The DNA molecule has a ladder-like appearance, but it is not linear ladder, and the two strands of DNA are twisted together to form a structure known as double helix. Lamaan isaanii twist ta'u spiral shape uumuudhaan inni immoo double helix jennee kan nuti waamnudha. The two strands of DNA, the right and the left strands, are made up of the phosphate and the sugar molecule, and the DNA ranks, or the two strands, are linked or joined together by their base
pairs base pairs isaaniitiin immoo connect ta'uu jechuudha. So this is the structure of the double helix structure of the DNA looks like this. So what are the components of DNA? Structure isaa erga laalle component isaa yookaan immoo DNA keessoon isaa immoo maal of keessatti qabata kan jedhu laalla. DNA is made of nucleotides. DNA is made of nucleotides. Asitti garuu wanti isin beekuu qabdan nucleic acids are made up of nucleotides. Nucleic acid warra nuti jennu DNAnis RNAnis nucleotide marraa ijaaramu jechuudha. So nucleotides are the basic building blocks of a DNA molecule. In addition, it is also the basic building blocks of RNA molecule. DNAnis ta'u RNAn iddoo tokkotti ibsuu waan mijatuufidha. Lamaan isaanii nucleotide irraa ijaaramanii nucleic acid jedhamanis waamamu jechuudha. So nucleotides are the monomers that make up DNA molecule, and DNA is a polynucleotides. DNA is a polynucleotide molecules. So DNA polynucleotide molecule jedhamee waamama. Poly jechi jedhu kun hedduu many kan jedhu agarsiisa. So DNA is a polynucleotides. Na DNA polymeridha jechuudha. Akkuma protein fa polymeridha, polynucleotide. That means it is made up of many chains of nucleotide molecules. Nucleotide molecule hedduu isaanii irraati ijaarame DNA jechuudha. And each nucleotide is composed of a sugar, phosphate group, and a nitrogenous base. So DNA is very huge molecule, and it is made up of nucleotides, and nucleotides composed of a sugar, phosphate group, and nitrogenous bases. So nucleotide tokkoon ishii caasaa kana sadan of keessaa qabdi. Sugar of keessaa qabdi, phosphate group qabdi, nitrogenous base qabdi jechuudha. And take a look at this picture. This is a phosphate group. Phosphate group dha kuni. Ishiin kun sugarii kan nuti jennu. Sugariin kuni 5 carbon sugaridha. 5 carbon sugariin immoo maal jedhamu? Pentose jedhamanii waamamu. Pentose yookaan immoo garee pentose jalatti ramadamu. Beektu carbohydrate jalatti barattaniitu jedhee yaada. Sugarii sadii kan qaban triose jedhamu. Sugarii shawarri kan qaban immoo pentose jedhamu. Triose, tetrose, pentose, hexose jedhamanii deemu jechuudha. Kaarbanii 6 kan qaban fakkeenyaaf glukoosiin kaarbanii 6 qaba miti. Inni maal jedhama? Hexose jedhamee waamamu. So akkuma kana warri kaarbanii 5 qaban kun immoo pentose jedhamanii waamamu. This is carbon number 1. Structurein ishii kana fakkaatti. Kana asitti kan jirtu kun pentose sugaridha. Carbon number 1 as jirti. Carbon number 1 nitrogenous base kanarratti attach taate kan jirtudha. This is the carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, and carbon number 5 is found outside the ring. Ringi sanaan alatti kan argamtu carbon number 5 ini. Phosphate groupin carbon number 5 kanarratti attach taate jirti jechuudha gama tokkoon. Carbon number 1 nitrogenous base faana link ta'ee kan jirudha. Carbon number 2 hydrogen of irraa kan qabdudha. Sila akkuma isinitti mee garaagarummaan DNA fi RNA gidduu jiru keessaati tokko gosa sugarii isaaniidha. Gosti sugarii isaanii pentose sugarii ta'ee RNA otoo structurein kun RNAnis structure kana qaba. Phosphate group qaba yookaan immoo nucleotide structure wal fakkaataa qabu. Garaagarummaan DNA fi RNA gidduu jiru RNA keessatti carbon number 2 kanarratti on bira jirti OH taati jechuudha. So DNA irratti garuu oksijiniin kun waan hin jirreef deoxyribose jedhamti waamamti jechuudha. Gosti sugarii, gosti pentose sugarii DNA keessatti argamu jechuudha. Inni biraan carbon number 3 dha. Carbon number 3 immoo
nucleotide kan biraa tokko gaafa dhufee asitti connect ta'u kaarbanii ishii number 3 kanarra OH jirtu kanarrattidha connect kan ta'u nitrogen base carbon number 1 irratti argama jenneerra phosphate groupin number 5 irratti argama. So nucleotide component kana qaba jechuudha. Phosphate group qaba inni kun phosphate himadha. Nitrogenous base warri nuti jennu kun immoo these are nitrogen containing molecules. Molecules nitrogen hedduu of keessaa qabanna nitrogenous bases jennee waamna jechuudha. So remember every nucleotides, all nucleotides composed of these three molecules: sugar, phosphate group, and a nitrogenous bases. There are 4 types of nitrogenous bases. These are adenine, cytosine, guanine, and thymine. Nitrogenous base gosa 4tu jiru: adenine, cytosine, guanine fi thymine jedhamanii waamamu. RNA keessa thymine kun nitrogenous base kan biraatiin bakka buutee jirti, uracil kan jedhamtuun bakka buutee jirti. So thymine hin jiru jechuudha. So egaa nucleotide hundumtuu sugarii, phosphate groupii fi nitrogenous base erga qabaatanii nucleotide hundi isaanii wal fakkaatoodha moo gosa qabu jettanii yoo gaafattan we can classify nucleotides based on or depending upon the type of the nitrogenous bases they have. So nucleotide hundi isaanii basic structure isaanii tokkodha. Phosphate group, pentose sugar fi nitrogenous base dha. So there are 4 types of nucleotides. 4 types of nucleotides. But this classification is based on what? Based on the type of nitrogenous base. Nitrogenous base isaanii qofa irrattidha jechuudha. Garaagarummaan isaanii nitrogenous base immoo gosa 4tu jiru. So the 4 types of nucleotides are adenine containing nucleotide, guanine containing nucleotide, cytosine containing nucleotide, and thymine containing nucleotide in DNA. But in RNA, there is uracil containing nucleotide. So angamatti difference DNA fi RNA keessa waa lama laalneerra jedhee yaada. Tokkoffaan gosa sugarii isaan qabanidha. Sugarii lamaan isaanii 5 carbon sugarii yookaan pentose sugarii ta'anii DNA deoxyribose jedhamee akka waamamu sababni isaa carbon number 2 irratti oxygenii waan hin qabneef RNA immoo ribonucleic acid jedhamee akka waamamu ribose akka ta'e OH akka qabu carbon number 2 irratti. Garaagarummaan inni lammaffaan beeziin thymine jedhamu DNA keessatti kan argamu is this base a thymine base which is found in the DNA molecule is replaced by uracil in the RNA molecule. This is another difference between DNA and RNA. So nucleotide gosoota kana 4tu jiru, and this criteria for classification is based on the type of nitrogenous bases. So the nitrogenous bases, the 4 nitrogenous bases are classified into 2 chemical families: purines and pyrimidines. Bakka lamatti qoodamu nitrogenous base. Purines warra nuti jennu these are 2-ringed heterocyclic nitrogenous compounds, and they have 9-member double rings. Double ringi 9 kan qabanii fi 2-ringed kan ta'an jechuudha. Ringiin inni tokko isa kana, ringiin inni lammaffaan isa kana. Isaan kun purines jedhamu. 2-ringed ringi 2 kan qaban jechuudha. Guanine fi adenine purinii gaafa ta'an, cytosine, thymine, uracil in RNA keessatti argamu sun immoo isaan kun immoo pyrimidines jedhamu waamamu jechuudha. What are purines? Purines and pyrimidines. Purines are 2-ringed nitrogenous compounds, while pyrimidines are single-ringed nitrogenous compounds.
Lamaan isaanii nitrogenous compoundidha. Compoundoota nitrogenii of keessaa qabanidha hedduminaanii. Garaagarummaan isaanii pyrimidines warri jedhaman isaan kun single ringidha. Ringima tokko qofa qabu. Saayitoosiin, taayaamiinii fi yuuraasiliin. Guwaanaayinii fi adeniin immoo eejii isaan kun lamaan warra two ringidii ta'anidha. Kanaaf isaan purines jedhamu jechuudha. So beezonni kun lamaan isaanii connect ta'uu wal faana. Akkaataan connection isaanii immoo adeniiniin taayaamiinii faana connect ta'a. Saayitoosiniin immoo yookaan guwaanaayiniin immoo saayitoosinii faana connect ta'a jechuudha. So this base is also attached to sugar molecule and a phosphate molecule to form a nucleotide. So beezonni kun karaa tokkoon walii isaaniitti connect ta'u, karaa biraatiin immoo sugar molecule fi phosphate itti connect ta'uudhaan nucleotide caasaa jedhamu kana uumuu jechuudha. So the next is base pairing rules. Nucleotideonni kun akka barbaadanitti attach hin ta'an gamaa gamanatti jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kun strandii DNA tokkodha yoo ta'e yookaan immoo isa kana liinarii isa ta'e kana dhiisnee isa kanatti yoo isin agarsiise structure DNA dha yoo ta'e strandonni kun lamaan kan isaan connect kan ta'an maal isaaniitiinidha jenne beezii isaaniitiidha yookaan nitrogenous beezii isaaniitiinidha jenneerra. Nitrogenous beeziin kuni akka barbaadanitti connect hin ta'an jechuudha. Maaltu jira? Seeratu jira jechuudha. That rule is known as base pairing rules jedhama. The nucleotides on one strand are paired with nucleotides in the other strand according to base pairing rules. So A or adenine always pairs with T and C or cytosine always pairs with G. Adeniniin yeroo hundumaa taayaamiinii faana pair ta'a jechuudha. So fakkeenyaaf iddoon kun A dha yoo ta'e iddoon kun dirqama T ta'a jechuudha. Iddoon kun immoo T dha yoo ta'e bakki kun A ta'uu qaba jechuudha. Yoo strand isa kanarra C hin jiraate strand isa kanarra maaltu dhufuu qaba? G ta'uu qaba. Yoo strandiin kun G ta'e immoo strandiin kun immoo maal ta'uu qaba? C ta'uu qaba jechuudha. So this is known as base pairing rules. And this base pairing rule is they are complementary. The sequence of bases on these two strands are complementary. Base pairing ruling kun complementary structure irratti hundaa'eeti jechuudha. Een yeroo hundumaa taayaamiinii faana malee connect ta'uu hin danda'u. Saayitoosiniinis akkasuma guwaanaayinii wajjiniinidha jechuudha kan connect kan inni ta'u jechuudha. So A pairs with T, N T faana pair godha. And the structure or adenine and the thiamines they are held together by two hydrogen bonds. Beezonni kun lamaan immoo hydrogen bondii uumu. Lamaan isaanii walitti dhufanii attractionii gidduu isaanii jiru hydrogen bondii uuma. So adeniniif thaayaminii gidduu hydrogenii bondii lamatu jira. Saayitoosinii fi guwaanaayinii gidduu immoo hydrogen bondii sadiitu jira jechuudha. So there are 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine, and there are 2 hydrogen bonds between adenine and thiamine. So this is known as base pairing rules. Base pairing rules. So if the sequence of nucleotides on one DNA strand is given for you, you can predict the nucleotides on the other DNA strand. DNA strand tokkorra nucleotide tarreeffamni nucleotide yoo isinii kenname kan strand kan biroo predict gochuu dandeessu jechuudha. For example, A, T, T, G, C, C, T kan jedhu kun yoo isinii kenname strand isa lammaffaarra immoo kan dhufu isin immoo kaa'uu dandeessu jechuudha. Maal irratti hundoofne? Base pairing rule kana irratti hundoofne. Yoo kanaafu so strandiin
DNA isa tokkorra niikulootaayidonni jiran, beezonni jiran yoo kana ta'e kan isa ittaanu argachuu ni dandeenya jechuudha. Kan isa ittaanu maal ta'a? T A A G with C, C with G, C with G, and T with A. So mul'ata ta'een beeku akkaataa kanaatiin kaa'uu ni dandeenya jechuudha. So since A always pairs with T and C with G, the amount of adenine in DNA molecule is always the same as the amount of thymine. Remember, yeroo hundumaa A'n T wajjin C'n immoo G faana connect ta'ee waan jiruufi the amount of adenine in any DNA molecule is always the same or equal to the amount of thymine, and the amount of cytosine in any DNA molecule is the same as the amount of guanine. So if you know the percentage of just one base in a DNA molecule, you can work out the other percentage. Fakkeenyaaf percentagein thymine yoo nuuf kenname kan cytosinii calculate goone argachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin immoo total percentagein nuu kenname cytosinii yookaan guanine qofa nuu kenname kan beezota warra kaanii bira ga'uu ni dandeenya jechuudha. So base pairing rule isa kan agarsiisa jechuudha. So in the base pairing rules, the bases are complementary, or the sequence of bases on the two strands are complementary, and the nucleotides on one strand of DNA paired with the nucleotides in the other strand based on base pairing rules. And these base pairing rules status: A pairs with T and C pairs with G. So kuni base pairing rule jedhama jechuudha. Kanaaf asirraa wanta lama hubattu. Tokkoffaan nitrogenous base eenyutu eenyu faana combine gochuu danda'a kan jedhu. Inni lammaffaan hydrogen bond akka isaan uuman beezonni kun lamaan isaanii hydrogen bondiin connectioniin isaan gidduu jiru hydrogen bondii akka ta'ee fi adeniniif thymine gidduu hydrogen bondii lama, cytosiniif guanine gidduu hydrogen bondii 3 gaafa ta'u, wanti ijoon kanneen biroo kan isin hubachuu dandeessan immoo lakkoofsi adeninii yeroo hundumaa lakkoofsa thymine faana qixa akka ta'e, lakkoofsi cytosinii immoo kan guanine faana wal qixa akka ta'ee fi yoo kana keessa lakkoofsi isa tokko yoo nuuf kenname, percentagein isa tokko yoo nuuf kenname, warra kaan calculate goonee bira ga'uu ni dandeenya jechuudha. Next, DNA polarity. Each strand of DNA shows polarity. DNA'n strandonni DNA kun lamaan isaanii polarity agarsiisu. That means two ends are different. Two ends are different. That means if one is starts or goes from 3' to 5', and the second strand or the complementary strand goes from 5' or 5 direction to 3 direction itti deema jechuudha. So the two strands of DNA are anti-parallel. Two strands of DNA anti-parallelly. This means that they run in opposite direction. Fakkeenyaaf kun strandii DNA isa tokko yoo ta'e, strandiin DNA kun ishiin kun lakkoofsi kun 5 goone akka kanatti yoo goone 5' jennee dubbisna, and this is 3'. The 5' and 3' indicates the number of carbon molecules in the sugar. Number of carbon molecule yookaan immoo kaarbanii 5tu jira jenneerra directionii yookaan immoo bakka argama kaarbanii sana agarsiisti. Kana jechuun strandii kana keessatti kaarbaniin number 3 gara laatti baatee jirti jechuudha. As keessatti immoo kaarban number 5tu gara laatti baatee jirti jechuudha. So nucleotide haaraa kan yeroo dhufu kaarban number 5 kanarraati gaditti dabalama yookaan asirratti connect ta'a jechuudha. So the two strands of DNA are anti-parallel. This idea tells us they run in opposite direction. Opposite direction akka ta'an
3 prime irrati 5 if one strand goes from 3 prime to 5 prime, and the second strand must go from 5 strand to 3 strand. So inni tokko 5 to 3 yoo ta'e, strandiin inni kanatti connect ta'ee jiru kun dirqama 3 to 5 strandii deemuu qaba jechuudha. So DNA polarity yaani jedhu kan of keessaa qaba jechuudha. Each strand of DNA shows polarity, or two ends are different. If one runs from 5 to 3, and the second must run from 3 to 5 end itti deema jechuudha. And who discovered the DNA structure? James Watson and Francis Crick. Isaan kun lamaan saayintistoota DNA structure double helix kana discover warra godhan jechuudha. So James Watson and Francis Crick discovered the double helix model of DNA structure. So structure of DNA kana fakkaata jechuudha. Amma gara DNA kana xumurutti waan jirruuf asirratti isin ibsa. DNA component in DNA maalidha jenne? What are the components of DNA? DNA is made up of nucleotides. And what are the components of nucleotides? The components of nucleotides are the phosphate group, the phosphate group, sugar, and the nitrogenous bases. Amma sirraati phosphatein kana, sugariin isa kana gaafa ta'u, nitrogenous base immoo kanadha jechuudha. Kanaaf kuni nucleotide tokkodha jechuudha. Amma 5 indi kan nuti jennu kana sirriitti mul'ata. As ishiin kun carbon number 5 dha. Asii kaanii waan lakkoofnuuf carbon number 1, number 2, 3, 4, 5 irra jira. Phosphate groupiin carbon number 5 irra jirti jechuudha. So kana 5 ind jennee waamna. Sugariin kana yeroo ta'u, asiin immoo carbon number 1 maal faana wal qabattee jirti? Nitrogenous base faana wal qabattee jirti jechuudha. Nitrogenous base warri gama kanarra jiran cytosiniin maalidha jenneerra? Cytosiniin akkasumas immoo thiaminiin iddoo kana jira. Yeroo hundumaa cytosiniin maal faana connect ta'a? Guanine faana connect ta'a. Cytosinii fi guanine gidduu hydrogen bond meeqatu jira? 3tu jira. 1 and 2 and 3. Hydrogen bond 3tu jira cytosinii fi guanine gidduu jechuudha. Thiamine fi adenine gidduu hydrogen bond meeqatu jira? 2tu jira. Hydrogen bond uumu jechuudha. Argitanii beezonni kun interactioniin beezota kana gidduu jiru hydrogen bond uumu. So strandonni kun lamaan isaanii connect ta'an kan isaan ta'an karaa beezii isaanii gaafa ta'u, beezii isaanii gidduu maaltu jira? Hydrogen bonditu jira jechuudha. So inni kun strandii gama tokkorra jiru, inni kun gara biraati. As iddoo kana yoo dhuftanii ilaaltan, ishiin kun nucleotide ishee lammaffaadha. Nucleotidein inni lammaffaa kun immoo carbon 1, 2, 3, carbon number 3 irratti phosphatein attach ta'ee jira jechuudha. So the phosphate group of the second nucleotide bind to the OH on the carbon number 3. OH carbon number 3 kanarra jirtu irratti faanadha interaction uumuutiin asitti attach ta'a jechuudha. So this bond is known as phosphodiester bond jedhama. The bond between the phosphate group of one nucleotide and the OH on the carbon of the sugar of the next nucleotide is, that bond is known as phosphodiester bond jedhama jechuudha. Bondiin phosphate groupii nucleotide isa tokkoo fi sugarii nucleotide isa kan biraa gidduu jiru phosphodiester bond jedhamee beekama waamama jechuudha.
Kanaafuu asitti wanta akkasii hubattan barbaadu 5 indii kan nuti jennu phosphate groupiin maal irratti attach taatee jirti? Carbon number 5 irratti attach taatee jirti. Kanaafuu 5 indii jenna. Nucleotidein inni kun nucleotide isa kana faana kan inni connect ta'e carbon number 3 isaatiinidha jechuudha. So inni kun 5 to 3 indii deemaa jira jechuudha. Strandiin lammaffaa irra jiru kun immoo 3 to 5 indii deemaa jechuudha. Kanaaf maal jenna kana anti-parallelii jenna jechuudha. Anti-paralleliidha jechuudha. Ishiin kun carbon number 1dha. Waan gadi galagalee fakkaata jechuudha sugariin kuni. Kanaaf they run in opposite direction. Opposite direction deemaa jiru 3 to 5 ind and 5 to 3 ind. Sugariin as jira. Carbon number 1 ishii kana carbon number 1 yeroo hundumaa nitrogenous base kan irra jirtu jechuudha. Carbon number 1 kana tuun kunooti. Carbon number 3 ishii kanadha. Kanaaf carbon number 3 gara alaatti baatee jirti. Kanaaf 3 ind to 5 ind deemaa jira jechuudha. So this is one nucleotide. Kun nucleotide isa tokko gaafa ta'u nucleotide isa kana faana karaa kana connect ta'ee jira jechuudha. Ishiin kun carbon number 5dha. Carbon number 5in phosphate groupii nucleotide isa lammaffaa kana wajjiniin connect attract gootee phosphodiester bondii uumtee jirti jechuudha. So nucleotideonni kun akkaataa kanaatiin wal qabachaa deemuutiin DNA uumuu jechuudha. So DNA'n akkaataa kanaatiin uumama. Kanaafuu thiominii fi adeniniin yeroo hundumaa connect akka godhanii fi hydrogen bondiin gidduu isaanii akka jiru isaan kun phosphate groupidha. Phosphate ta'ee kun oksijiinii molecular oksijiinii 4 qabatee akka jiru asirraati ni argina. Inni kunis picture inni kunis suma kana kan agarsiisu ta'ee jalqaba irratti akkuma isinii kaase DNA'n leather like appearance qaba jenneerra waan masalaalii fakkaatu qaba. Strandonni kun lamaan isaanii warra phosphate fi sugar moleculeidha. Warri gidduu jiran strandii kana lamaan kan wal qabsiisan immoo beezota sanadha. A with T, G with C, T with A, C with G, AT, TA, CG, AT jennee kan deemnu jechuudha. So isaan kun base pairs gaafa ta'an warri kun major group jedhamu, isaan kun minor groupidha. Isaan sugar phosphate backbone jenna. Backbone jechuun strandota kana lamaan asiin kan jiran kana the backbone of DNA jennee waamuu dandeenya. Yookiin immoo sugar phosphate backbone jennee waamna. Maaliif sugarii fi phosphate irraa waan ijaarameef jechuudha. So sugariin phosphatein nitrogenous base maal akka ta'e eessatti akka argaman amma gaa label gootanii detail waan hubattan natti fakkaata. So structuring DNA akka waliigalaatti kana fakkaata jechuudha. DNA nucleotide irraa ijaarame, nucleotidein immoo komponentiin sadan nuti amma dubbanne sugarii, phosphateii fi nitrogenous base akka of keessaa qabu. Sugarii fi phosphatein backbone DNA gaafa uumanii nitrogenous basein immoo backboneota sana lamaan yookaan strandota sana lamaan wal qabsiisuuf kan oolan gaafa ta'u nitrogenous basein kun immoo base pairing ruleetiin combine akka ta'an yookaan akka link ta'an kanaafuu siin yeroo hundumaa G faana N immoo yeroo hundumaa T faana connected ta'a jenneerra. The next topic is genes and chromosomes. Waa'ee DNA kana yoo ta'e what are genes and chromosomes? Genes and chromosomes. When I start from genes, gene is a section of DNA. Gene is a section of DNA or gene is a fragment of DNA. Therefore, it is a section of chromosome also. It's a section of a chromosome too. So, gene section DNA. You can party DNA. It's a portion of DNA. It's a small section or a small portion of DNA or a small section of chromosome that determines a particular feature. Gene tokko particular feature tokko determine kan gootuu fi section DNA dha jechuudha. So the gene contain the set of instruction. Instruction tokko
feature tokko determine kan godhu baattee kan jirtuu fi and also the gene is a gene considered as a basic structural and functional units of inheritance. Genes pass from parents to offspring, and genes are located on the chromosomes. So where does genes located? Where is the location of gene? A gene is found on the chromosome. Gene chromosome irratti argama jechuudha. So chromosome gene include godha jechuudha karaa biraatiin. Gene sectionii chromosome yookaan immoo sectionii DNA ti jechuudha. So DNA ilaalee irra waan ta'eef chromosome immoo maali? What are chromosomes? Chromosomes are thread-like structures and they are found inside the nucleus of a cell. If this is a cell, inside a cell, there is a nucleus at the center of this cell. The nucleus consists of chromosomes. Nucleus kana keessa maaltu jira? Chromosomeetu jira jechuudha. So it is thread-like structure. The chromosome is made up of two chemicals, DNA and histone proteins. Chromosome caasaa threadii fakkaatuu fi nucleusii seelii keessatti kan argamu ta'ee waan lamarraa ijaarame chromosome DNA fi histone protein kan nuti jennu jechuudha. We talked about DNA, but histone protein is a globular protein. Histoniin proteinidha. Globular proteinidha yookaan immoo proteinii boca gloobii qabudha jechuudha yookaan immoo boca boolii qabudha jechuudha. So the DNA molecule wraps itself around the histone molecule to form a chromatin. Structuring DNA jennu kun jechuudha. Inni kuni DNA kun histone protein kanarratti marama jechuudha. Histone protein kanarratti wraps ta'uudhaan yookaan isatti maramuudhaan chromatinii uuma jechuudha. What is chromatin? Chromatin is a loose form of chromosome. And later, the chromatin is organized into chromosomes, and chromosomes are found inside the nucleus. So, chromosome nucleus keessatti argama. DNA paartii chromosomii uumuudha. Chromosomii keessatti argama. Geeniin immoo sectionii DNA amma hubattaniittu natti fakkaata. So wanta more general kan ta'e irraati gara specific goonee gaafa deemnu chromosome, DNA fi gene jennee deemna jechuudha. Kanaafuu geeniin unit of heredity dha jechuudha argitanii section of DNA dha jechuudha. Kanaafuu geeniin kun DNA structure irratti argamti. DNA structure immoo histone protein irratti wraps ta'uudhaan maaluma chromosomii ta'a jechuudha. Kanaaf isaan kun lamaan isaanii structure isaanii waan walitti dhiyoo inni tokko isa tokko irratti depend kan ta'e yoo ta'e iyyuu jechoonni kun sadantaa isaanii interchangeably wanta nuti itti fayyadamnu immoo ta'uu dhiisuu malaa jechuudha. So the chromosomes are thread-like structures found in the nucleus. By the way, chromosome yeroo kan microscopy jalatti illee visibly miti. Chromosome more visible ta'anii structure kana isa X-shaped isa hundi keenya beeknu kana kan isaan qabaatan structure kana kan isaan qabaatan yeroo cell divide ta'uuf ka'udha jechuudha. When a cell starts to divide, the chromosomes molecules get condensed and form this familiar structure, X-shaped structure kan isaan qabaatan yeroo cell divisioniif qophaa'an sanadha jechuudha. Sanarraan kana garuu chromosome hin mul'atan jechuudha. Hin mul'atan nucleusii keessatti baay'ee hin mul'atan jechuudha. Yeroo seeliin divide ta'uuf ka'u kan isaan visible ta'anii sirriitti structure X-shaped ta'u kana kan isaan qabaatan jechuudha. So chromosome DNA fi histone protein irraa akka ijaaraman DNA waa'ee DNA dura dubbanne irra keessan deebi'u histone immoo globular protein akka ta'e DNA structuring kun baay'ee dheeraadha. By the way, molecule kun is very huge. It's straight-like and very long chemical.
and it wraps around the histone protein. Histone protein kanarratti maramuutiin immoo chromosoomii uumaa jechuudha. So seeliin kunootii nucleus isaa keessa chromosoomii jira. Chromosomiin kun gaafa bittinnaa'u immoo DNA structure histanii ta'a. Gene jechuun immoo sectionii DNA taatee featurii specific ta'e tokko determine kan gootuu fi unit of heredity jennee waamnaa jechuudha. So, and each chromosome may contain hundreds or thousands of genes. Chromosomiin tokkoon ishee jiinota hedduu, jiinota dhibbaa hanga kumaa olitti qabachuu dandeessi. And these genes are arranged linearly along the lengths of the chromosome like beads on a string. And the unique position of a gene on the chromosome is called locus or loci. So, fakkeenyaaf amma waan akka callee yookiin wanta morma irratti yookiin harka irratti kaawwatamu callee yoo argitanitti yoo ta'e funyoon jala jirti. Calleen sun immoo asii gaditti gaggala jechuudha. Uffata aadaa faarra kan jiru akkuma sana jechuudha. Jiinonni chromosoomii irra jirtu. Chromosoomii wanta dheeraa sana gaafa ta'u jiiniin immoo chromosoomii sanarra jirti jechuudha. Kanaafuu jiiniin feature specific ta'e tokko determine kan gootuu fi unique position immoo kan qabdu jechuudha. The unique position of a gene on the chromosome is known as locus jennee waamna jechuudha. Now let's move into homologous chromosomes. Homologous chromosome jechuun immoo maali? Chromosomes exist in pair in diploid organisms. Organismoota diploid ta'an keessatti chromosomiin yeroo hundumaa pairiitiin jiraata, cimdiitiin jiraata jechuudha. What are diploid organisms? Diploid organisms are organisms that have two sets of chromosomes. Organismoonni two sets of chromosomes qaban diploid organisms jedhamu, and sexually reproducing organisms are diploid. So in such organisms, in diploid organisms, always the chromosome appears in pair. And these pair of chromosomes are known as homologous chromosomes. Chromosomoonni pairiidhaan argamu organismoota diploidii ta'an keessatti. Organismoonni diploidii baay'ee organismoonni sexually reproduce ta'an diploid organismiidha. Maaliifi isaan seetiin chromosomii tokko parentii tokkorraa seetiin tokko immoo isa kan biraarraa yookaan one set of chromosome comes from one parent, father, and the other set of chromosome is derived from mother. So, in such sexually reproducing organisms, chromosomes comes in pair, and this pair of chromosome is known as homologous chromosome. Chromosomoonni cimdiitiin ta'anii jiraatan homologous chromosome jenna. By the way, homologous chromosome waanuma wal bukkee ta'an qofa osoo hin taane, the homologous chromosomes have the same gene sequence. Gene sequencein isaanii wal fakkaataadha. Kana jechuun fakkeenyaaf kuni chromosomii tokko yoo ta'e, kun abbaarraa waan dhufu yoo ta'e, inni chromosomii inni lammaffaan kun immoo haadharraatii dhufe yoo ta'e, homologous chromosomiin isa kanadha. Homologous chromosomii parentii tokko qofarraa dhufe double ta'ee kan jiru osoo hin taane, chromosomii tokko faazariirraa inni tokko maazariirraati kan dhufe isaan kana jechuudha. Waan isin dhibu garuu chromosomii kun lamaan isaanii gene sequence wal fakkaataa qabu. Kana jechuun fakkeenyaaf jiinii wanta baay'ee salphaa taate eye colorii yookaan immoo sheeppii gurraa yookaan immoo gurrii attach ta'uu fi daangilii ta'uu kan murteessu jiinii sanatu iddoo kana jira yoo ta'e, chromosomii kana lamaan irra bakki kun jiiniima sana taate jechuudha. Chromosomii inni kunis jiinii treetii tokko the same treaty determine kan godhu baatanii jiru. However, they don't necessarily have the same versions of gene. Genein versionii lamaa fi isaa ol qabaachuu ni danda'a yookaan immoo alliilii jenna jechuudha.
the two versions of a gene is known as allele. Kanaafuu lamaan isaanii jiinii tireetii wal fakkaataa ta'e determine godhu baatanii jiru garuu jiiniin sun vershinii adda addaa qabaachuu ni danda'a jechuu kooti. And also these homologous chromosomes carry the same genes at the same loci. Jiinii wal fakkaatu lookii wal fakkaatu irratti lookii yookaan immoo locus jechuun maayini unique position of a gene. Positionii wal fakkaatu irratti jiinii amala wal fakkaatu amala tokko determine godhu baatu. Garuu jiiniin sun vershinii adda addaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. And also these chromosomes have the same size and the same shape. Kun waan nama dinqisiisudha jechuudha. Chromosomoonni kun lamaan isaanii saayiziin isaanii fi sheepiin isaanii wal fakkaataadha. Jiinii particular trait determine godhu bakka wal fakkaataa irratti baatanii argamu. Garuu chromosomoonni kun parentii adda addaa irraa dhufan tokko father irraa tokko immoo mother irraa dhufanii jechuudha. And a word haploid and diploid kan nuti jennu as keessatti kan nuti kaasne immoo haploid refers to the presence of one set of chromosome and haploid can be represented by n. Small n fayyadamna haploid jechuudha. Diploid jechuun immoo 2n tiin bakka bu'a jechuudha. It's very simple. Diploid means having two sets of chromosome 2n tiin bakka bu'a, and haploid means having one set of chromosome. So sexually reproducing organism maal jenne diploid dha. Kana jechuun two set of chromosome qabu jechuudha. Remember, one set of chromosome comes from one parent and the other set of chromosome comes from the other parent. Parentota sana laman ni tokko haadharraa ni tokko immoo abbaarraa dhufee two set of chromosome yookaan diploid ta'a. Warri sexually waliin horre garuu haploid yookiin immoo one set of chromosome qabu. Sababni isaa parentima tokkotu qooda keessatti fudhate waan ta'eef jechuudha. The next is the human karyotype. What is karyotype first? Karyotype is the number and appearance of chromosome in a cell. Number and appearance of chromosome in a cell. Yookiin immoo karyotype jechuun gabaabumatti maappii chromosome agarsiisu jechuudha. A karyotype is a map that shows the number and appearance of chromosome in a cell. So picturein isin asitti argitan kun human karyotype agarsiisa. Human karyotype yookaan immoo lakkoofsaa fi chromosomoota seelii qaama namaa keessatti argaman jechuudha. These chromosomes are arranged and numbered from 1 to 22 based on the order of decreasing length. Chromosomoonni asirra jiran kun akkaataa tartiiba hojjaa isaaniitiin kan hiriiranii jiranidha. Chromosome number 1 kunuuti, number 2 the third chromosome, 4 5 jedhamtee akka kanaatiin chromosomiin kun hanga 22tti ni jiru. Kana jechuun we all know the number of chromosome found in the human cell is 46 chromosome jedhamti. 46 chromosome yookaan immoo 23 pair. So the first 22 pairs of chromosomes are known as autosomes. Autosomes jechuudha. Yookaan immoo isaan kun somatic chromosomes or body chromosomes jechuudha. So the chromosomes arranged from 1 up to 22 are known as autosomes. What are autosomes? Autosomes mean it means body or somatic chromosomes or all of the chromosomes found in a cell except sex chromosomes. Sex chromosome irraa kan hafe chromosomoonni hundi isaanii autosomes jedhamanii waamamu jechuudha. But the last one pair of chromosome is known as sex chromosome. Pairin ishiinumaa sex chromosome dha. And this one pair of chromosome is XX in female and XY in male. So female homogenic chromosome qabu kana jechuun XX dha female keessatti sex chromosome, male keessatti immoo XY dha jechuun one X and another very small Y chromosomes.
So male female addaddummaan isaanii eessatti jechuudha. Sex chromosome irratti qofadha jechuudha. Kanarraa kan darbe chromosomoonni warri tokko hanga 22 jiran dhiiraafis dubaraafis wal fakkaataa gaafa ta'an chromosomiin ishiin dhumaa keessatti garuu females have 2 XX chromosome and males have 1 X chromosome and another Y chromosome. XY tiin bakka bu'a jechuudha. So karyotype jechuun isa kan agarsiisa jechuudha. Karyotype jechuun maappii yookaan imeejii waa'ee lakkoofsaa fi appearance chromosomii chromosomoonni maal akka fakkaatan seelii tokko keessaatii fuudhamee kan agarsiifamuu fi human karyotype, the human karyotype consists of 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes. And the first 22 pairs of chromosomes are autosomes, and the remaining one pair of chromosomes is known as sex chromosomes. And both males and the females have the same autosomes, but they are different in their sex chromosome. This sex chromosome is XX in female and XY in male. By the way, karyotyping akkuma kanatti imeejii isaa kaasuuf qofa osoo hin taane genetic disorderiin yoo jiraate yookaan immoo chromosomoota kana keessaatii disorderii kan qabu yoo jiraate karyotyping kun reveal godha jechuudha wanta sana jechuudha. Yookaan immoo kana fudhachuudhaan ogeessonni fayyaa karyotyping nama sana seelii sanaa fudhachuudhaan chromosomal disabilityin yoo jiraate bira ga'uu danda'u. So karyotyping faayidaa kana qaba jechuudha. Fi kanneen biroos faayidaa kanneen biroos ni qaba. The next is the function of DNA. Functioning DNA moo maayini? Nagaa akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Hayiluuti qubee akkaadaamirraa. Egaa akkuma beekamu qubee akkaadaamiin karaa toora YouTube chaanaalii fi Telegram chaanaalii qubee akkaadaamii waggoota lamaan darbaniif viidiyoo tiitoriyaalii nootii garaagaraa fi gaaffilee qormaataa qopheessuun barattoota Oromoo guutuu Oromiyaa irra jiraniif tola barnoota kennaa kan turee fi kennaa kan jirudha. Egaa ammas haala fooyya'aa ta'ee fi qulqullina olaanaa qabuun gosa barnootaa hundumaa isiniif qopheessaa kan jiruu fi viidiyoowwan barnootaa harka 100 keessaa harka 90 ol xumuree kan jiru yoo ta'u barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan qarshii 1000 qofaa kaffaluudhaati miseensa qubee akkaadaamii pirimeemii ta'uu ni dandeessu. Si'a tokko kaffaltii kana yoo kaffaltanii waggaa lamaadhaatiif kaffaltii kan biraa malee itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa viidiyoowwan kanas immoo karaa toora telegiraamii qubee akkaadaamii pirimeemii kan isiniif gadhiifamu ta'uusaa isinan beeksisa. Gosa barnootaa isin qubee akkaadaamii pirimeemii irratti argattanii herreega kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, fiiziksii kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa, English exam based aptitude, biology kutaa 11-12, chemistry kutaa 11 fi kutaa 12 ta'a. Egaa barattoonni viidiyoowwan kana argachuu barbaadan kamiyyuu qarshii 1000 kaffaluutu isinirraatii eegama. Qarshii kanas immoo kan isin kaffaltanii lakkoofsa herreega baankii fuula iskiriinii irratti argaa jirtan yookaan immoo 1,222 duwwaa 8 kan jedhu irratti erga galii gootanii booda iskiriinshatii isaa yookaan immoo riisitii mada baankiitii fudhattan suura kaasuudhaatiin karaa @Fayyisaa 8 kan jedhu kanarratti Telegram irratti nu ergitu jechuudha yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 925 irratti Telegram irratti nu erguu ni dandeessu jechuudha. Nuti immoo sana booda isa laallee liinkittiin Telegramii qubee akkaadaamii pirimeemii jedhu ittiin join gootan isiniif erginaa jechuudha. Sana booda liinkii sana fayyadamtanii gruupii sana join gootu gruupii sana keessatti viidiyoowwan barnoota anamma isinii eere sana argachuu dandeessu jechuudha. Egaa kaffaltii kana yeroo raawwattanitti maqaa cheeggochuu kan irraanfanne Fayyisaa Hayiluu Ishoo kan jedhu jechuudha. Kan lakkoofsi herreega baankii kana ittiin baname jechuudha. Egaa odeeffannoo dabalataa argachuudhaatiif duwwaa 925 irratti bilbiluudhaatiin nu gaafachuu ni dandeessu. Galatooma bara barnootaa gaarii isiniif haa ta'u. What is the function of DNA? Obviously, the function of DNA is to store all of the genetic material. It stores all of the genetic information or genetic information that an organisms need to grow, develop, reproduce, control the cell and survive. Seeliin tokko yookaan organismiin tokko grow gochuuf, developmentiidhaaf, reproduce gochuudhaaf, seelisaa control gochuuf, generally survive gochuudhaaf genetic information store kan godhu DNA dha jechuudha.
is DNA dha jechuudha. While DNA determines the characteristics of an organism. Hundumti keenya jechuudha our characteristics. Kaaraakteriin nama tokko waan DNA isaa irratti caafamee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hojjaan keessan, kalariin ija keessanii, bocni fuula keessanii, kalariin rifeensa mataa keessanii, gurri keessan, even wanta isin baay'ee xiqqoodha jettanii yaaddan fakkeenyaaf diimplii qabaachuu fi dhiisuun illee jiiniitiin waan murtaa'udha jechuudha. Kanaafuu jiiniin nama tokko kaaraakterii nama sanaa kan determine godhu jechuudha. Not only this, the DNA is also responsible for carrying and transmitting the hereditary materials. Hereditary material kan yookaan genetic instruction kan parent irraatii gara offspringitti yeroo fertilization kan dabarsu DNA dha jechuudha. DNA hin jiru yoo ta'e genetic instruction sun waan irratti barreeffamu hin jiru jechuudha. It's amazing by the way. So the DNA is responsible for carrying and transmitting the hereditary materials or the genetic instruction from parents to offspring. Baay'ee molecularly baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. And the transmission of this information from the mother to daughter cells occurs through the process of DNA replication during cell division. DNA egaa genetic information sana carry kan godhuu fi generationii tokko irratti generationii kan biraatti kan dabarsudha jenneerra. Garuu akkamittiin namni tokko wanti DNA inni qabu fiiksidiidha. Lakkoofsa kiroomoozoomii inni qabu fiiksidii erga ta'e kiroomoozoomii ofiisaa dhabee dhala isaatti dabarsamu maal jechuudha jettanii yoo gaafattan the transmission of this information from the mother to daughter cell occurs through the process of DNA replication. Kanaaf DNA waan replicate of gochuu danda'u jechuudha. Replicate of gochuu danda'a, of baay'isuu danda'a jechuudha. So erga of baay'isee booda gara offspringiitti yookaan immoo ni darba jechuudha. So akkamittiin akka ta'e detail sectionoota itti aanan keessatti tokko tokkoon hanguma barachaa deemneen isinii ifaa deema. So walumaa galatti gaarra kan nuti ilaalle isa kana waa'ee structure DNA, component DNA, DNA nucleotide irraa ijaaramuu isaa, nucleotidein immoo sugarii, phosphate groupii fi nitrogenous base akka of keessaa qabu. Nucleotideonni kun immoo waan hundumaatiin wal fakkaatanii sugariin isaaniis wal fakkaataa, phosphate groupiin isaanii wal fakkaataa ta'e nucleotideonni maalii walirraa adda ba'u nitrogenous base isaanii irratti hundaa'anii nucleotide gosa afur akka jiru, adenine containing nucleotide, thymine containing nucleotide, cytosine containing nucleotide and guanine containing nucleotide akka ta'anii fi nucleotideonni kun egaa walitti dhufuutiin DNA structure akka isaan uumanii fi DNA immoo polynucleotide akka ta'e yookaan nucleotide hedduu irraa akka ijaarame DNA histone proteinii faana walitti combine ta'uudhaan yookaan histone proteiniitti maramuudhaan chromosomii akka uumu, chromosomiin thread like structure ta'ee nucleusii keessatti akka argamuu fi geeniin immoo sectionii yookaan immoo fragment of DNA akka ta'e walumaa galatti termoota kanneen akka DNA, genesii fi chromosomiin maal akka ta'anii fi kamtu maal keessatti hammatama kan jedhu dhumarratti immoo functioning DNA maal akka ta'e DNA'n genetic information organismiin tokko jiraachuudhaaf develop ta'uuf reproduce ta'uudhaaf isa barbaachisu hundumaa store godhee qabatee kan jiruu fi baay'ee molecularly amazing ta'ee fi DNA'n kun immoo adeemsa DNA replication jedhamuun akka of baay'isuu danda'u ilaalle. And so this is all I have for you for today. And next topic, DNA replication maal akka ta'ee fi the structure and function of RNA kan jedhu waliin ilaalla. YouTube channel kanaaf haaraa warra taatan subscribe gochuudhaan maatii akka taatanii yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin qaqqabsiisuun dagatiina yeroo gaarii isiniif